Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu immoo chaanala kanarraan jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyoota lamaan darban kaleessa gadda xiqqoo namni jenni waan ta'eef hin hojjenne isiniin jedha. Egaa amma immoo qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma yeroo darbeetti qabadhee dhufee jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankota kakkajareen qabadhee dhufe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayibii sheerii laayikii godhaa siin jedha. Sabiskiraayibii keessattuu laayikii godhaa. Laayikii dhugaa laayikii isa baay'ee gadaadha. Laayikii dhugaa baannoo guddaa barbaada jechuudha. Yeroo guddaa kana mana viidiyoo kan hojjechuu wayyaa jechaadha. Kun ganaa barreessanii ganaa hojjechuu isaattu baay'ee yeroo baay'ee namatti fudhata jechuudha. Kanaaf laayikii godhaa. Sababuma haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa siin jedha. Immoo maatii taatan immoo sheerii fi laayikii hin dagatinaa siin jedha. Faamilii koomentii immoo barreessaa. Koomentii barbaachisaadha. Koomentii barreessaa kana sirreessi kun hin taane jedhaati. Koomentii kaasiniin jedha. Egaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin immoo akkuma jedhe samoona yeroo darbeen hojjenne karaa sabxiin gaddaa guyyaa har'aa garuu hedduu dabalee biyyoon hundumtuu dabalaniitu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee ol ka'ee jira. Guyyaa har'aa baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu akkuma jedhe hin hojjennes hin laallesu waan ta'eef guyyaa har'aa garuu baay'ee dabaleetu jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalaniitu jiru. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin dabalaniitu jiru jechuudha. Hedduu dabalanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi osoo warroonni amma ergachuuf fedhii qabdanii osoo ergattanii baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif dabalee jira yookaan torbee dhufu gaddeebi'ee hin beekamu waan ta'eef kanaaf warri harkaa qabdanii ergadhaa. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin dabaleetu jira isiniin jedhaa sumaanii. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa Yawaanii, Joordaan dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss Baankii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 jechuudha. Guyyaa har'aa birrii biyya Kuweetitti dabalee jira. Biyyoota 6 qabadhee dhufe jechuudha. Akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraan qabadhee dhufe jechuudha. Yeroo darbee biyyoota 5 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo birrii biyya Kuweetitti dabalee yookaan dinaara biyya Kuweetitti dabaleetu qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin kaa guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin kaa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 83 fi saantiima 21 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dabaleetu jira jechaadha. Guyyaa har'aa akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 58 fi saantiima 01. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 28 fi saantiima 89. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiima 20. Kan itti aanu Hoomarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 76 fi saantiima 48. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 88. Birriin Duubaay birrii 50 guutuu ga'ee jira jechuudha. Iddoo duraatti deebi'uudhaaf saantiima 12 ta'e waan ta'e qofa hanqata jechuudha. Birrii 50 guutuudhaaf birriin Duubaay illee dabaleetu jira jechuudha. Duubaa dirhaamiin akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 43 fi saantiima 02. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiima 76 jechuudha. Birrii Saawudii illee dabaleetu jira jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birrii 42 fi saantiima 07. Kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin
birrii 500 fi birrii 91 fi saantiba 24 jechaadha. Birriin Kuweet illee dabaleetu jira jechuudha. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri jechaadha. Akkuma jedhe karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitii jechaadha. Birrii 500 fi birrii 4 fi saantiba 25 jechuudha. Birriin Kuweet karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin jechaadha. Birriin Kuweet mootii birrii tokkoffaadha jechuudha. Biroota 20 kana keessa birriin Kuweet tokkoffaa, birriin Bahareen lammaffaa, sadaffaan immoo birrii Hoomanii jechaadha. Wal duraa duubaan isaan kun baay'ee gurguddaadha jechuudha. Kan ittaanu Bahareen diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 86 fi saantiba 67. Chaayinaa Yoowwaaniin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 26 fi saantiba 95. Joordaan diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 58 fi saantiba 44. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 45 fi saantiba 19 jechaadha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 91. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 42. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 birrii 80 fi saantiba 36. Kan ittaanu koronnaadha. Koronnaan karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 19 fi saantiba 00. Salphumatti koronnaan guyyaa irraa birrii 19 iddoo duraatti deebi'eetu jira jechuudha. Kan ittaanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 26 jechaadha karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin. Turkii liireen karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 91. Ijipshaan paawundii yookaan birriin Ijiptii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 74. Yemen rihaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin 0 saantiba 77. Israa'el shekeliin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 61 fi saantiba 09. Kan ittaanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin dabaleetu jira jechuudha. Itoo Bilaak Maarkeettii guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkuma dura dubbadhe jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhata. Akkasuma Beerut yookaan Libneen illee guyyaa hunda nan dubbadha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Kanaaf isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani maqaa isaanii illee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu salphumatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 21 herreeggatu yookaan sassaabbatu Ameerikaa doolaariin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolarii tokko guyyaa irraa birrii 100 birrii 58 fi saantiba 01 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan sassaabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti. Immoo warroonni Beerut yookaan Libneen jechaadha. Paawundii biyya sanaa miti. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan sassaabbatu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deemnutti nagaan naaf tura.